Kuni balbala gahannami Gate to Hell jedhamuudhaan beekama. Kan argamu biyya Turkmenistaan ta'ee magaalaa guddoo Turkmenistaan Ashgaabat irraa gara kiiloomeetira 260 fagaatee Darvazaa viileejii jedhamu keessatti argama. Darvazaa jechuun Gate yookaan balbala akka jechuuti. Abiddi kun egaa bara 1971 kan uumame jiyooloojistoonni warra Sooviyet gaasii uumamaa diriil gochaa otoo jiranii akka tasaa abiddi harkaa qabate waggoota 50 oliif hamma har'aattiyyuu abiddi kun boba'uudhaan argama. Har'a dhaamaa bor dhaamaa jedhanii utuu eeganii waggoota 50 lakkoofsisuu danda'ee jira. Egaa abiddi kun diiyaameetiriin isaa meetira 60 hanga 70 yeroo ta'u asii gadi fageenyi isaa immoo meetira 30 asii gadi fagaataa jechuudha. Egaa yeroo hundumaa abidda gubu waan ta'eef gaannamitti fakkeessuudhaan kun balbala gaannam yookaan immoo Gate to Hell jedhanii maqaa kennaniif jechuudha. Biyya Turkmenistaanitti argama.